siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kootii waaqayyo gooftaan galata argatu isinis nagaa taatan jecha haadha jechuudha fuulaaf warroota fuulli keessan gurraacha'ee bugurrii immoo akkasuma bugurrii sirratti ba'ee bugurrii sun sirraa badee immoo xabaasaa akka ta'e sirratti hafee nyaata hojjechuudhaan fuulli keessanii kuniif kun waan nyaata hojjettanii fuulli keessan xabaasaa kan sirratti ta'e kara kanaan innaa isaa waan ta'u isin qabadde nufeen jira jechuudha. Yaa akkuma beekamu fuula kootirratti labxii waan an argeef dhaabuu hin dhiisne jechuudha. Inuma hojjedha. Isinis immoo takatattalaa'ii na jajjabeessaa jajjabaadha naan jedhaayi. Yaa viidiyoo kana amma ganama irriiba ka'ee hojjechaan jira jechuudha. Sagaleenis ganaadha hin qaramne. Yaa hoosinitti furdates dhiifama isin jechuun barbaade jechuudha. Warroonni immoo ganni yuutuubiidhaaf maatii hin taane maatii taa'ee saskiraayib godhaa. Akkasuma viidiyoodhaan laayikiidhaan jammaraa isin jedha na jajjabeessaayi. Maaliif adaduma isin jabaadha naan jettan anis immoo akkasuma jabaachaan deema jechuudha. Har'a kasini qabadheen dhufe jechuudha. Dhugaa rabbiif baay'ee waan nufi kiyya osoo itti fayyadamee isin hin qabadhu jechuudha. Akkuma argitanii nuti timaatimii firii takkittiidha jechuudha. Asitti immoo hirdii ofuma kiyyaa hojjetadha jechuudhaani. Hirdii daakkadheen jechuudha. Ofuma kiyyaa asitti naqadhe jechuudha. Ittiin fayyadama jechuudha. Hirdii itti fayyadamee ture asitti hojjetadhe jechuudha. Hirdii kan baay'ee bitame osoo hin taane mukni isaa diramti muka isaa saniin maashinaan ofuma kiyyaa daakkadhe asitti naqadhe jira. Amma kan ofixeen jira yoo kana bichaadha. Har'aaf nageechike yeroo lammataatiif nan daakkadha. Innaa isinis wanta mana keessa jiru fuula keessanii fayyadamaa jechuudha. Ani viidiyoon amma achi isin hojjedhu jechuudha. Fuula jechuudha waa fuula isin hojjedha. Mataa irratti illee waan hojjedhe shaggaa ture mataan kubaan naa qayyaramee jira dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana. Dhugaa innaa inni kun ammoo dhiqadheen jechuudha. Waanuma dhiqameyyuu hin fakkaatu jechuudha. Shaggaadha garuu osoo mataa irratti hojjedhe mataa irratti immoo natti tolu hojjete jechuudha. Dhugaa naa mijaachuu dide jechuudha. Akka fuula kanaa miti dibattee sa'aatii yeroo ofirra tursiisita. Amma yeroo nufi kiyya dhiqadhu bakka galgala faa kilaasii kiyyatti dibadhee amman taa'ee dhuma silkiitti yoo gurguru dhiqadha jechuudha. Garuu immoo yuutuub viidiyoo irratti namatti tolu viidiyoo waraabu maal jechuu innaa kana fanan dhiisi malee otoo hojjedhe isallee hamma tokko parsantii 100 keessaa parsantii 15 akkas lawxii fideen ture dhugaa rabbii jechuudha. Amma hojjedhe san keessattuu garuu immoo natti mijoofne jechuudha. Viidiyoon ani ammaa isin hojjedhu waa'ee fuula bichaa jechuudha. Fuula ofii bareechifachuu innaa akkasuma immoo kan farii keessan akkamitti akka bareechifattan isaan kanneen irratti isin hojjedha jechuudha. Innas na hordofaa isin jira amma oduu isinitti hin baay'isu qaxxitumaanii timaatimii kiyyaan faaqadha. Yoo timaatimii kan barbaadu bishaan isaa bichaan barbaada. Timaatimii kiyya faaqadhee walitti deebinas. Kanaafuu akkuma argitanii akkasitti daakkadheen jira. Yaa ani fuulaaf waan ta'eef mataa dhafe miti xiqquma isheetu isin gahamuu jechuudha. Baay'isuu isin hin barbaachisu. Firiijii keessa godhattanii isin dandeessu yoo kan isin eeyyaman ta'e jechuudha. Ani yaa firiijii keessaa baay'ee qaba dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanaan kanatti na dabbaree jechuudha. Minin biyoonum yaa mana namaati waan ta'eef nama dabbarachuudha. Amma afaanis dubbatan bichaa miti ofuma keetti beektayyuu nama dabbaree jechuudha. Dhugaa talbaan jira ruuziin jira innaa kanatti na dabbaree jechuudha. Kanaaf immoo intini kiyya akkuma argitanii maankaa shaayii sanuyyuu gimmaashanitti godhadhee jechuudha. Irra hafteyyuu hin xumurre jechuudha. Innaa akkasitti godhee waliin qayyatanan hayyaan fuula koo dibadhee jechuudha. Fuula koo immoo akkuma irriiba ka'e waan ta'eef dhiqadhee jira jechuudha. Mataa koo dhiqadhee mataa fuula koo dhiqadhee viidiyoo isin waraabutti karaa koo dhufe jechuudha. Innaa akkasitti amma inni nan dibadha jechuudha. Hordoftoota kooyii innaa akkana fakkaataa isinin jedha. Isinis immoo waanuma mana keessan keessa jiru itti fayyadamaa shaayii immoo jechuudha. Argina waan ofitti marii jechuudha.
waan mana keessan jiru waan manni keessummaan nama dhufe waan manni arrafe maal jamaay waan manni jiru namatti kenna jedhanii enna sinisi waanuma qabdan jechuudha dhugaa rabbi meemma dhugaa dubbachuudhaaf antanii dhabamuu danda'an beeku garuu jechuudha. Garuu timaatimiin hin dhabamu chimsini jedhanii timte kan fidan yaw kana waan ta'eef fayyadamaa jechuudha. Timaatimii fi shukkaara illee jechuudha. Uffati godhaatee fayyadamaa muuzii jechuudha. Yoo muuzii keessa isaa yoo dhabdan jechuudha. Qolli isaa sun hin jiraamti isuma isaa illee tokko fuudhatu yeroo nyaata hojjettanii warrattan ani nyaata hojjedhu rakkaleen hojjedha waan ta'eef innaa isuma saniif akkasitti fuula keessan dibaa jechuudha. Bakka waanuma argattan jechuudha. Yaa waan argattan sinin jedhu immoo wanta fuula keessanii ta'u jechuudha. Dura laala jechuudha. Maaliif fuulli keenya hin danda'u akka kaanitii miti jechuudha. Amma nan dibadhaas maamas quddusa damlaqanii. Inna dibadhee walitti deemana viidiyoon dheeressu. Kinooti akkasitti bicaa ta'een jira jechuudha. Nama akka kanatti nan tursiisa jechuudha. Inna walitti deebinaa. Ani yeroo mara viidiyoo jechuudha. Daqiiqaa 10 dabarsuun barbaadu dhugaa dubbachuudha garuu yaa. Inna walitti deebinaa daqiiqaa 25 akkasitti nan teechisa akkasaan boola yoo goggogee walitti deebinaa sinin jedha hordoftoota koo hangama waan wajjin turtanii galatoomaa. Anna dammoo akkasuma fuula keenya miila wixxiisa hin agarra wajjiruma sinin jedha. Nagadan tura amma sanitti. Toota koo kinooyi deebi'een jira jechuudha. Innis goggogee kinoo akkasitti kaa'aa jira jechuudha. Argitanii akkatti narraantiin jechaa jiru. Naamma namni kadhaa waggaa'ii goggogee jira jechuudha. Innaa dammoo dhiqaddee walitti deebinamee maal akka fakkaatu yaa anis namatti agarsiisuudhaan malee waanan fayyadamee ilaaleef na shakkisiisu maalitti abdiin qaba jechuudha akka inni lafti qabu. Dhiqaddee walitti deebina. Kinooti dhiqaddeen deebi'een jira. Dhugaa rabbi baay'ee laala jechuudha. Ani kun baay'ee tokko gurraacha na ture jechuudha. Inni ammas maanis kinoo argatanii inna sana sadeetana sana bitan irratti fedduuna. Inna isinis immoo akkuma kanatti fayyadamaa laala isin jira. Inna ani wanta ofii kiyyaa naan taa'e wanta ofii kiyyaatti fayyadamne isin hin hojjetu jechuudha. Maaliif jenna bakka nama saalfachuu jechuudha fakkeenya. Hara nama tokkotti dibatee osoo wanta kana lafti irraan argine hundammoo fuulli isaa kan dabalashisu ta'e nama sallaariiti kan namaan jedhamu tokko jala jechuudha. Gaafa miidiyaa kanarratti waan tokko gaafa hojjennu of ilaalu shakkaadha jechuudha. Duras waan tokko baasuun duratti irra deddeebiin waan san yaalu bareeda sinin jedha. Yaa akkuma itti sagaleen kommoo furdaadhaan wallee ni kan jechuudha. Inna viidiyoon kiyyarra kana fakkaata. Inna akka jaalattan abiliin qaba jechuudha. Inna jaalachuu qabdanii dhugaa ganamaan ka'ee akkatti xaareemu. Namni ganama kana ka'ee as kaffee dhugaa maal dhugaan koo fuulaan olii gadi oofaa. Yoo osoo madaamiin hin qahin jedhetan argitanii. Inni nama lasillaasee isaa jechuudha dhugaa rabbii. Bakka warri fuulli keessan sin jalaa gogee fuula keessan bakka sin jalaa gurraacha'ee sababa hojiidhaan isaa ta'u aariidhaan isaa ta'u jechuudha. Inni fuula keessan akkasitti fayyadamaa ta'u bareechifadhaa hin jira. Yaa hirdiin nama miidhu timaatimiinis intaniidha waan ta'eef inni akkasitti hin jira. Yoo jaalattan immoo laayik godhaa. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaa tura.